وأفرين تبجو فلا نامسي أفرن وأفرين داو بربادة أفرنو وانما ددالا خان درجة جيسر نامسي درا أستاذ هيدر لالتا نامسي لمدا درجة قوة خنا لالتا نامسي سدفا حواسة وليقل لالتا نامسي أفرفانا abduhum takamu tumma bira lafani taraya kabatani halkani buya lafa turan akan agala tom patani barbada punte cara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar harapin mijay se bhi anja hanne thi dubhe mana sanke se telade arhida di yosona tin lagave warna pe akatal kari buya ka tawara thare gele chira batutu onne diye sana nagu bada so Allahu akbar Allahu akbar Mashallah Sheikh keenya Sheikh Abdullah Daawudo guddisne galatum fanna rabbi jazaha qafalu fi inshallah magalaan hirnaa turis akka seenaa keessatti beeynutti magaalaan hirnaa magaalaa tokkummaa magaalaa jaalalaa jaamuudhaan beekamti ammas sanumaan beekamte akka nama obbonaa miti rabbi walitti haa dhaabuuf jee aamiin rabbi walitti haa dhaabuuf kanatti aansuudhaan sheekni keenyaan Sheekh Siraaj Muhammad gamana dhufanii sheekha keenyaan akkasumas hawaasa magaalaa hirnaatiin baga gammaddan isaaniin baga dhuftanii nu jaajatu Sheekh Siraaj Muhammad gamana afeerroo jirra Allahu akbar takbir takbir magaalaa hirnaa tokkummaa isii jaalala isii guyyaa irraan tana agarsiisu qabdan jechuudha sheekni keenya Sheekh Siraaj dhufanii jiranii sheekha keenyaa wajjin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدا الردي بيتين وقشتي سلام تاسي نجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان تدر بغغمن نمر مجرو خنا تربي بغغمتي نو خنا هم تبغرب نغمتي بهو شيخيتر نون تفيفتي زني دران دتيما ترتله بيس سارت بيما مالك جيدلو وان جتيا اكا كيسا كيان دبدو اكا خلو تياتين دبدا جتيا كيسا كينمو اتدي بيان ان شاء الله ربي وان gubbarati wani tubarbaanu takumaa choone fata kati alhamdulillah mere pigala tombada alhamdulillah akuma sheeyni keenya jee Abdallah Daawudo jeetti wani gariifan tisharri dhaa'ee nu khayrii baataati wali qabama kana rabbiin sababaa sheekha hidhee baasuutiin wali nu qabuun isaatu waan guddoo wali qabama kana wali qabama inneetu yaanne nuti rabbumaa fide أما اللي شيخ خير اللي هم كبر اللي ربي هاقبو نما مدر اللي ربي هاقبو بيجلي تكتاتي توجل دين ربنا هاقبو أرى خافني وان جروبي أكجروبي بكجروس لالله يرو كيس جروس لالله والقبرنا يا أندر كمان جانغ بحيا الله أكبر والقبرنا وجيا أندر كمان وان كوني والغرفتو إروليفتو والأبدتو والأبدتو فجر فرقصتو بروبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فكوكو وجلن وهاوه آمين شيخ كينيا كنتو لما ما ندعى شيخ تريد ما تتكون جلو أني جاتشو تكو سريفا مقابا بكا يتلي وريه دا شيخا قمدس وريه دا شيخا قدس جاتشو تفايد منا قنالي اتفايد منا مالك جاتنا ما جيبو جاتشو ما كنو وريه دا شيخ ترانيسا قدس تسنجلو إسلام خي سنجلو نمي شيخ تريد أبام إسا قدس يفتو شيطاني وتاتي ملايجين الله أكبر
argatitanis jecha ittiin fayyadamina islaama dhiigaa jechuudha ittiin fayyadamina islaamni gidduu isaa walitti dhaadatu dhaadannoon jiraachuun qabdu tokkummaa malee arrabooda ammallee hamtuu tana fakkaattu rabbi nurraa qabu Amiin. ummata islaamaa obboleeyyan keenya kabakkayyuu jiru hajjiidhaaf manaa ba'e hajjiin isaa jiru gufatte sanillee qalbii isaanii rabbi san barsiise hajjii dhuftu rabbi isaan haa geessu Amiin. dhimma islaamaa gufaatii dhimma islaamaa keessatti gubbaadhaan gagadii nu jirtu rabbi nurraa furu Amiin. dhimma islaamaa keenya gubbaarraa kaasee hanga gadiitti haga dhaabbatu rabbi nu haa godhu sosochii dhimma islaamaa keessatti dhufe rabbi nu haa sirreessu hunda rabbi nu haa sirreessu achumaan dhimma islaamaa kaanaa keenyaallee si godhee rabbi kan nu haa dhaabu jettee rabbi biyya keessa haa qabu oduudhaan deddeemtuu warra oduu daldaluu rabbi haa qabu obbolummaa dhugaa haqa dhugaatii warra wajjin yaa'u rabbi nu haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شيخ كينيا شيخ سراج محمد وتسني قرأتهم فنا رب جزاك فلوفي أما بعد جت تكن بربات شفتوجه لكن لكنت سري ما سرينت لا تكبير بارك تجاوبات النبي فيزي الله أكبر. الله بين مليان برات كندجي يوجي شيني جزاكم الله في خيرا اسمون رب جزاء سنيا فتلو خلت يا السودان اين سنيا فينا شيطان ما جبن اميرو ازاد में सलाम तासी निंचो मैं तकबीर ता तासी नमर काजी ते करा लोगो तुम्हें तो कर रबूसा मैं तका जब मशहूर रहूंगा ना asi Amerika tidak gamai tak rebusa. Arti untuk tak ada yang tak tidak. Dari cias forum menghubungi tak tidak. Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir. Takbir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد أمة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة في الجنة القائلة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannin hedduu dubbachuu danda'u takka illee nu hin jirtu tanaa sani jedhee wannin dubbadhu hin qabu duba rabbiin waan fedhee hojjeta akki inni hojjetu guyyaa irraa kanaas rabbiit hojjete anaas bakka san mana leenjiidhaa kan nabi yuusufitti leenjii irraa bee san seenuudhaafis rabbumaa kaleessa katabee namni takka yakkamee shakkamee qulqulleeffamuudhaaf akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiibuu qawman bijahaala oduun jetteen shakkiin hoggaasit dhufte addaan baafadha akka jeen ani yakkee osoo hin ta'in shakkamee osoo hin ta'in waan rabbiin kaleessa hoggaana uume ni hidhamta jedhee rabbi katabee qadarri rabbii san narra raawwatee hidhame malee nam tokkoof hidhaatiyya ilmi namaa akkuma rabbiin qul lan yusiibanaa illaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wa ala allaahi falyatawakkalil mu'minuun rabbi jawti rabbi malee kanama hiikus rabbumaan na hidhe akkuma na hidhe rabbiin na hiike alhamdulillah baga guyyaa kana nagayaan dachaanee hirnaan akkaan jaaladhu hawaasaan akkaan qalbii keessaa onnee keessaa qabu kan abbaa kiyyaa ta'ummaa kiyyaa kan qotee bulaa fi daldalaa kan magaalaa fi baadiyyaadhaa hunda isaatuu hojjetaa fi hojjechiisaa warreen qaama mootummaadhaa sheekota magaalaa kana keessa jiran
ha mana hidhaa keessa an qaamaanin hidhamee hidhaan taa'u jira qalbii hidhamanii halkanii guyyaa onneen isaanii gubattee karaan asiin gaddeemu kun osoo kan diriiru taate laffaatii fi ifaajee sheekootiin guyyarraa asiin gaddeemanii ziyaaraa isaan guyyaa qaaxaroon guyyaa akkanaati jaan guyyaa akkasiiti jaan isaan dhufan silaa karaa kana diriirsee jira asumaanuu sheekan keenya warreen takkaa osoo waliin jibbi wal jaalatee jaalala saniin onnee keessaa hulaan heeytan itti bahu tam ijaanii dhaddawanii bakka tanaan ijaanii yoo waa dhagaan bakka san dhaquudhaaf magaalaa Finfinneetiin magaalaa Dirree Dhawaatiin magaalaa Harareen magaalota silaala qabuu qabdu hunda biiroo seenamuu qabdu hunda qaama mootummaa hunda bira laffaanii xalayaa qabatanii halkanii guyyaa laffa'aa turan akkanaa galatoonfatanii barbaadan hunda caalaa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harabbiin mijjeessee fi anjaa hanneeti dhufee mana san keessatti na laale ani hidhaa biyya osoo natti hin dhagaame warra laffee akka halkanii guyyaa guyyaa qaatalarraa tarree galee achi dhaabbatuutu onnee biyya sana na gubaadhaa ture du'a guyyaa har'aan tanaa hedduu wanni akkaan naa galatoonfatuu qabdan sheekkan magaalaa hirnaa tokkummaan jaalalaan godaanan seene keessaa na fuudhuudhaaf halkanii guyyaa yeroo silaa ammaa taa'u jiru hanji'a takkaaf nam tokko wajji wal arguu fi wal dubbisuu namni qoonqoo silaa nu fidullee nu dubbisuu hin dandeenyetti isaan yeroo sanitti illee na biratti argamanii na dubbisanii na laaluu turan kan rabbi mijjeessinii fi asii taa'ee harka ol fudhatee rabbi naa kadhachaa tures hundi keessan rabbiin du'aa'ee keessan qeebalee gammachuu keessan guyyaa kana taasisee har'a guyyaan keessanii awwaaniin dubbaddu sin beeku rabbi isaas ni haa kabadu. kanatti aansuudhaan qaamni akkaan galatoomuu qabu qaama mootummaadhaa sadarkaa godinaarraa hanga sadarkaa aanaadhaatti jiran hundi isaanii qaamni ani waa takka dhaaba siyaasaa tokko keessa hin jiru qaama mootummaa keessa hin jiru akka magaalaa tanatti akka aanaa xuullootitti bulchiinsa magaalaa hirnaatii fi aanaa xuullootitti bulchiinsa aanaa xuullootitti hoogganaa dhimma islaamaa ummata muslimaa bakka bu'ee ummanni kun bakka na buufatee hooggansa saniif dalagu jiru malee qaama mootummaatii wajjin hariiroo qabaadhee biiroo keessaniin dalagu hin qabu qaama siyaasaa tokko wajjinis qaama biraa kan mootummaa faalleessu wajjinis waa takkan qabu irra deebi'ee yoon isliimuu aangoon xiyya ta'a isin nakkannitan ta'a isin amaanaan irra kaattan guyyaa feetan fudhattan aangoo dhimma islaamaa nu dura bu'i nu hogganii jettanii waan hin karoorse mana marii kan qaburra fidee waan isaan itti naa mirkaneessan hojii jijjiirree qaama mootummaa biyya kana bulchuu wajjin halkanii guyyaa mari'annee wajjin hojjechaadhaa kan turre jechuudha. Akka namaami? Inni dhageessanii? Akki biraan ni jira? Kanuma wanni nan qabu wanni nan hojjettes kanuma. Sanbira kutee akka aanaa xuullootitti hoogganaa amantaalee biyya kana jirtu sadeenii amantaa ortodoksii amantaa pheenteedhaa hunda hoogganaa amantiin hundi walitti qabamtee dura bu'aa nu haa ta'u ijaanii hoogganaa na godhatan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kana bulchoonni keenya waan godhamuu qabu an guyyaa 18 asirraa qabamee godina hoggaan deemu warri godinaa warri dhaabaa xalayaa barreessanii sheekootii kannanii hanga sadarkaa federaalaatti deemaa jiranii gaggeessan guyyaa 28 ji'a 8ffaa bara 2014 xalayaa qulqullinaa bulchoonni keenya kan aanaa xuullootii fi kan magaalaa hirnaa barreessanii halkanii guyyatti rakkoo fi bal'oo keessatti nu wajjin dhaabbatee hedduu naman wajjin taligaa ture malee rakkoo takka sheeyitanirraa hin beeknu jaanii xalayaa barreessanii itti gaafatamaa ittisaa fi yakka qorataa baha oromiyaa kan federaalaa kan diinatiidha bakka bu'ee kan hojjetu akka baha oromiyaatti obbo Lammeessaa bira geessanii xalayaa isaan qulqullinaa tanaa ergan obbo Lammeessaan irra dubbiseeti jira. Allahu Akbar. Asumaan
maqaa kiyyaa fi eega maqaa rabbiitii eegaa kiyyaa fi maqaa sheekkan keenyaa hundaan maqaa uummata musliimaa hundaan bulchoota keenya kan aanaa quullootii fi bulchiinsa magaalaa Hirnaa warreen wajjin ammaan duraas waan islaama fayyadus wal mari'annee hojjechaadhaa turre kan aan hidhamuudhaan na jalaa nafin hacaasoo eegaa na hidhame nama waan kufee bar qottoo muka kufee qottoo itteetu jedhanii hanii fi kufee jaanii calla jalaan jedhin waan barbaachisu hunda makiinaa isaaniitiin sheekkan keenya godhanii fi erganii kana laalan akkasuma guyyaa 28 jabbuun dheengadda ba'u makiinaa isaanii godhanii fi erganii fi bulchiinsi magaalaa arra bulchiinsi aanaa quulloo makiinaa godhe ergee nu wajji dhaabbatanii hanqaan anas ga'utti ifaajee guddaa gaggeessaa turan akka naa galatooffataniin barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasuma qaamni na qoratee na qulqulleessee waa takkarraa walaba silkiitii elektirooniksii qoratanii gama akkaawuntiitiin qoratanii gama qaama biraatiin namni adda addaa waan jiru jira moo hin jiru jaanii ana bultii 8 ji'a 2 fi guyyaa 20 yeroon hidhamu keessatti achina kaanii nama asii godhatanii halkanii guyyatti waa'ee kiyyarratti osoo isin hin beekne bakka isin teessan bakka isin kaatan hundatti isin godhanii isin dhaggeeffatanii ana qulqulleessanii waa takka nuti hin morminuu manni murtiidhaa walaba baasuu danda'a jechuudhaan walaba qulqulluu tahee bihee dhufee isin jidduutti harkameetiin jira. Baga gammaddan haadhaa fi abbaan kiyya obboleettiinti akkasuma hiriyoonni kiyya ijoolleen xixiqqishoon ilmaan kiyya taatuu fi sheekkan kiyyaa fi bulchoonni bulchiinsa magaalaa Hirnaatii fi akkasuma bulchoonni aanaa Quulloo hundi keessanuu warreen na qoratee na qulqulleessee waan hin shakkamerraa walaba ta'uu kiyyaan na gadhiisees hunda isaaniitu galatoomaa jechuun barbaada isin hundinuu galatoomaa baashaa akkanaatti isin neenee akkanatti walitti qabamnan jennee manuma kiyyattiin galaafiin dhufee hedduun isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ustaaza keenya ustaaz Haydar guddaa galatoomee ulfaadhu atis baga gammaddee nutilleen baga gammanne jennaan inshaAllah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf sagantaan keenya akkuma itti fuftetti kanatti aansuudhaan sheekni keenya Sheekh Abdallah Sheekh Ibrahim as bahanii ammallee hawaasni magaalaa tanaa warri sagantaa tana miidiyaarraan hordofu jirulleen baga gammaddan baga gammannee akka nu jiru Sheekh Abdallah Sheekh Ibrahim afeerra. Allahu akbar. Allahu akbar. Egaa warri nu daawwachaa jirtan warri waa'ee ustaaz Haydar bilbilaanis onlaayinii irrattis nu gaafataa jirtan ustaaza keenya gartanii jirtanii asumaan immoo isinis gammadaadha isin hin jenne jechuudha inshaallah sheekni keenya dhufanii jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدا بويا رانتنا أيام قد بويا ترويا يوم الترويا خرنا درجات خرنا دلقا لسافيسا دلقا ورجة هذا الرجات خرنا خنفيست بدا شيخ خينيا شيخ هيدر شيخ عبد الرحمن رب باسا أسينجه الحمد لله رب العالمين. قويا جبا خيس ربي إساباس قويا سينا قبو ومتر يا قويا حجاني قوتك غرفة قلقسة حرمنا سينا جلو قويا شرفة قبو خيس التعبان تنا إسني سمن نادا بقهنت قامي موتما بوچا آنا براخاسي بوچا مقالا فانتيبا akkasuma sheekan keenya ulamaa'ii hawaasa keenya guututti haawwan keenyaa fi manguddoon keenya
ijoolleen teenya shamarreen teenya dargaggoon teenya hundinuu baga carraa irraan tanaa kana rabbi isin gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyyaan guyyaa gammachuuti, guyyaa seenaati, guyyaa qalama dahabaatiin barreeffamuu qabu. Allahu akbar, Allahu akbar. Awwaniin jiru barbaadu shahiida Sheekh Abdurrahmaan nama seenaadhaa, nama taarikaa, nama gartee waan gaarii hawaasa kanaaf dalage. Namni hidhaa namaa jaalatu jiru hajiroo jiraates namni nagaa ni dhabu, namaa qabee kan nama nagaa ni dhabu. Rabbiin duraan dabarse garuu sababa namaatu qabee kennee sababa wanni haasoo hin jiru. Haqamee kennelleedhaan yoo gammaduu baatillee gammadi jennaan haa gammadu. Allahu akbar. Yoo gammaduu baatan warreen maqaa isaanii farrage mootummaa miti fayyada bar namaatu qabee mootummaa kenne. Namaatu qabee mootummaa kenne. Warreen sanillee ibkee sababbanii jennaa yoo magaalaa kana keessa jiraate nama qabanii hiruun ol nama fuudhaa akkatti ol baase irraan tana. Allahu akbar. Nama tokko haasawoo qabte namni ol bahanii guddata. Inumaa hoo galatoom jennaan baga inumaa hoo qabdee ol kennitee baga qabdee haa basaasees ol kennitee akka shahiidar guddatu baga goote inumaa galatoom yoo jennaan. Allahu akbar. Ni salphata see ni xiqqaata see akkuma eegaratti shahiidni keenya shahiidar ali shoodii uu tokko yoo urgeessuu barbaaddu uuti bittuma qabsiifta. Hogguu ibidda keesse urgaa manu koy libaananni duraan shagamee taa'uu hogguu ibidda shidde urgaa arra shahidarii wanni jiruun ni dalaydaa miti hanga duratti daran dalaguu qabdaa wanni kun qabaa keetii yaadu baga gammadu. Allahu akbar. Hawaasni fooddaa miidiyaa kanaan nagartan akka addunyaatti namni shahidarii hin beeknes kabeekuus fooddaa kanarra namni gartan shahidar yoo duraan akka Oromiyaatti beekamee jiraate arraan tana sadarkaa addunyaatti ol bahee jira. Allahu akbar. Sadarkaa aalamatti ol bahee dalaguu deema. Sadarkaa aalamni isa beekutti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mee gammachuu kanaa maaliin dhageessitan? Allahu akbar. Mee namni shahidar jaalatu harka baasa? Allahu akbar. Allahu akbar. Haji boo jiraates baasin jennuun. Baasin jennuun. Hin baasu haa maali? Ni xiqqaata shayitaanni hin beekaate shayitaanni dhofatee deemaa mara. Dhofatee deema. Hogguu Allahu akbar itti jaalitti asaana shayitaanni mataa fafahaa dheessa haala dhudhuufun jechuudha. Namni takbiirtaan garaa isa gubdu yoo jiraates mootuu bighayrikum jennaan. Allahu akbar. Namni shahidar bahuun garaa isa gubu yoo jiraatellee qul mootuu jaalata gitti mootuu bighayrikum mootuu bighayrikum. Baga gammaddan arraa kana hangana achi haasa'uu irraan qabu sheekan keenya qaqqaalii akka Sheekh Jamaal Aliyyi akka Sheekh Jamaal Haaji Sheekh Jamaaleeni dhufeessa jira akka Abdullah Muuminaa faatu dhufeessa jira. Allahu akbar. Hangana irra haasa'uu sa'aannaan hayyamtuu asumatti hin dhaaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheekha keenya Sheekh Abdullah Sheekh Ibrahim baay'ee galatoomfannaa. Kallattumaa inshallah gaggabaabsaa dhufnaa Sheekh Abdullah Muuminaa nu keessatti ergamaa dhageessanii takkaa dhageessanii isin Abdullah Muuminaa jechuun dhageessanii isa santu nu keessa jiraarra laala itti godhatattaa hoggaas fi anaa kana meeqa gaa ni gartan booda
hara boodarratti isiniif nafeera kanatti aansuudhaan immoo bulchiinsa magaalaa Hirnaa obbo Abdullaa Yusuf gamana dhufanii baga nagaan dhuftan akkasuma baga nagaan gammaddan akka nuufisaan karaa waltajjii isaa afeerraa Abdullaa Yusuf falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Allahu akbar, Allahu akbar. warras duubaa kunna isin argu seetanii na duuba daatanii sa takbirtaatiin jirtan Allahu akbar akkana kunoo Allahu akbar. Egaa bulchaa aanaa kana akkuma reefu ustaazni keenya jedhee nama hedduu lafa'aa ture rabbi jazaa kafaluu fi isaanillee asmaanuu baga gammadde jaatitti kannaa jedhe. Assalaamu alaikum. Kabajamtoota jiraattoota magaalaa Hirnaa, kabajamtoota sheekawwan, kabajamtoota dargaggoota keenya, kabajamaa bulchaa aanaa Tuulloo obbo Sufiyaan Ahmad, kabajamtoota kaabinee aanaa Tuulloo, kabajamtoota qaamaan hin tuqin keessummaa kan arra hedduutti argamtan baga guyyaa duraan qaamni nuti jaalanne sheeheeyyan nurraa hidhame guyyaa irraa gammachuu kanaan isin hundi iddoo kanatti argamtanii waliin gammanee isin jechuu barbaada. Baga gammaddan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kanatti aansuudhaan kabajamoo obbo Sufiyaan Ahmad iddoo kanatti na waliin argamanii kabaja keenyaa fi ergaa waliin qabnu iddoo kana keessatti qaamaan as jiraannus yaadaan waan hidhamneech sammuun keenya waan hidhamneech kabajamaa bulchaa aanaa Tuulloo obbo Sufiyaan iddoo kanatti na biratti argamanii waliin dhimma kabaja sheeticha keenya asitti waliin waan dabarsanuuf kabajamaa obbo Sufiyaan asitti kana afeertan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baga gammaddan, baga gammanne ani kuma walii galatti keessummoonni keenya kan sammuudhaan yoo ala jiraatanii sammuun baay'ee rakkachaa turte hundinuu baga furamtanii baga waliin gammanne Sufiyaan booda itti deebi'aatii gama bulchaa aanaattiin isin deebisa. Allahu akbar. Bulchitoota akkanaa kana qabaachuun carraadha. Allahu akbar. Takbiir. Akkam bultan? Akkam bultan? Salaam alaikum. Salaam alaikum. Tole akkam bultaniinis teenyaa salaam alaikumis teenyaa samiif hin jedhu. Hunda dura immoo hooggansis sheekonnis olaanoonni akkasitti argamtanis dargaggeessii fi dubartoonni akkasitti argamtanis guyyaa gammachuu kanaan bagatti isin jedhe sheeridar hanga beeknutti nama hojii siyaasaa adda addaa keessaa nagaa ta'e hojii amantaatii fi hojii nageenya irratti ispeeshaalii nageenya biyya kanaa ceesisuu keessatti nama gahee guddaa taphachaa ture. Uummanni keenya daandiitti akka deebi'u dargaggeessi keenya karaa nagaa akka qabatuuf yoo nageenyi jiraate waa hundi jiraachuu danda'a. Bakka nageenyi hin jiraannetti akkatti walitti qabamuun hin danda'amu. Gaaddisi nageenyaa jalatti waa hundinuu gadi jaadha. Haa ta'u malee namni dogongoraanis ni hidhama, balleessattis ni hidhama, osoo hin balleessinis ni hidhama. Kaan hidhamu achitti nafu ni ba'a waan ta'eef. Haa dogongoraanis akka aanaa fi magaalatti beekamtii keenyaan alaa qaama adda addaatiin wal qabata. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuutti sheeka keenyaan baga nagaan baate jennaan. Allahu akbar. Maal sagaleen hin dhagahamu. Allahu akbar. Aduutu isin ba'e. Guyyaa gammachuuti waan ta'eef. Kan kana gaafe guyyaan qaamni nu keessaa baatii lama nuun ala ba'e har'a nutti deebi'e. Hoggaa nutti deebi'u immoo gammachuudhaan cinaan tokko gammachuu keessanii farshaana, cinaan tokko gammachuu keessanii dhiichisa. Kana keessa waa balleessuu deemus ni jira.
nuti immoo guyyaa nagaa guyyaa gammachuuti guyyaatti waa balleessanii miti guyyaatti iyyanii miti guyyaa gammachuu isaaniitti dhaleessanii sheekaan baga maatii keetitti hawaasa keetitti ummata keetitti aanaa keetitti baga nagaan deebitee jaana Allahu Akbar. Dhumarratti immoo qaamni akkatti walitti qabame ta'u hundinuu sheeka keenya baay'ee jaalannaa baay'ee kabajnaa umriidhaan daa'imaa umriidhaan nuugadii umriidhaan dargaggeessaa keessi isaa immoo akka dargaggummaa osoo hin ta'in akka manguddootitti nama yaadee gaaddisa biyya kanaaf ta'edha. Kanaaf dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedhanii hundaaf wanta dhugaan argamtu namni ta'eetis ni fayyadamaa gaafa dhugaan argamte numa ba'a jechuudha. Akkasumaami guyyaa dhugaan ga'e guyyaan kanallee sheekallee rabbumatu itti fideeti waan rabbi namatti fide rabbuma fixaami rabbumatu jee waanuma rabbi jeera waan rabbi jee malee namni takka hin godhu waan ta'eef waanuma rabbi jeesantu ta'e hundaafuu fixatee dhugaan mul'atee galee amma immoo akkuma duraanii sanatti hawaasa baay'ee isa jaalatu keessatti deebi'ee hawaasa wajjin ta'ee hojii nageenya akkuma gaafa duraa dhufe san akkuma gaafa duraa deeggaraa ture san ammas immoo hawaasa musliimaa keessattuu hawaasa bal'aa bulchiinsa magaalaa Oromiyaa fi aanaa Xuulloo keessa jiran hawaasa musliimaa bakkatti akka deebisu waltajjii adda addaa gaafa taasne sheeka nu gaafatu. Sheekonni as keessa turan aanaa fi magaalaa fi hundinuu gaafa walitti qabne sheeka nu gaafatu. Nutis akkuma isaanii akkuma sheekotaa gaafachaa turre. Soon hundaa'u isaan qofaa miti hunda keenyaanoo guyyaa nuti jenne san guyyaa har'aati waan ta'eef nuti immoo sheeka bira jenne guyyaa rabbi jee guyyaa tokko ni ba'aa jenneetuma akka baanee hanga ammaa ture. Kanaaf baga ba'ee waa'ee nageenya irratti hundinuu nageenya wal cinaa akka dhaabbattanii kanumadhaan salaamuu fi guyyaa har'aa waa hedduu naasa'anii baga maatii keetitti nagaan galtee baga uummata keetitti galtee jennaanii ulfaadha. Tole galatoomaa baay'ee ulfaataa jechuma lamaaniin xumuramaa jirtaniisi kabajamtoonni qaamni dhimmi ilaallatu hundi guyyaa bal'inaan akkanatti iddoo kanatti argamtanii gammachuu sheeka keenyaan wajjin asitti nu wajjin qeebaltan hundinuu galatoomaa jechaa dhumarratti garuu sheekni keenya akkuma reefu bulchaan kaasatti qaamni aanaa fi magaalaatiis dhimmi islaamaa kan gandaatiis kan aanaatiis kan magaalaatiis bakki hundinuu hojii baay'ee wajjin dalagaa turre mana muslimaa kan aanaan gungunii fi godina kana keessatti hin qabaannellee gaafa eetifne keessatti bariisanitti immoo inni kallattii adda addaatiin qaamonni badii barbaadanis isa kana eeruu kannanii inni nurraa waan hidhame jecha sammuun duraan nu hidhamte arra nu gallakkifamte waan ta'eef guyyaan arra guyyaa gammachuuti sheekni keenya iddoo idileetti akka hojii isaa irratti nu deebi'u abdii qabna kana booda irratti immoo hoggaa asii facaalullee reefummaa hoggaa asii seentan qaamni hoggaa isin gammachuu aammachuudhaaf sheeka keenya deemtan kallattii biraaf faca'uudhaaf yaalii godhallee jira waan ta'eef kanumaafuu dargaggeessi keenya shamarran keenya haawwan keenyaa fi sheekan keenya keessummoonni iddoo adda addaatti asitti argamtan baga guyyaa kanaas nu dhuftan jecha dirreen magaalaa hirnaatun dirree gammachuuti malee dirree dhiichisaa fi dirree jeequmsaa akka hin taane abdii qabna qaamni hundinuu yoo nageenyi jiraate arrallee bakka sana waliin dhufnee akka gammachuu ta'e waliin dabarfachuu dandeenya waan ta'eef namni hundi daa'imarraa hanga jaarsaatti nama dargaggeessaarraa shamarranii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu nageenyaaf haa dhaabbannu jenna sheeka keenyaan baga gammaddeennaan baga rabbii maatii isaa galchee baga rabbii nuttis galchee baga rabbiin biyyattis galchee waan ta'eef baga nu hundinuu waliin gammanne waan ta'eef alhamdulillahi baga rabbiin nu hundaa waliin gammachiisee kan jedhu anis maayyiratti yaada hanga kana jechuu barbaadaati ulfaadhaa horaa bulaa galatooma. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bulchaa bulchiinsa magaalaa Hirnaatii fi bulchaa bulchiinsa aanaa Xuulloo guddisnee galatoomfannaa rabbi jazaa isinii haa kafalu jecha kanatti aansuudhaan inshaallah sagantaa teenya gaggabaabsaatti isinirraa xumuraa jirra. Sheekni keenya kan Harargeen biqilchitee ol ergitee olii uummata isaa tajaajilaa jiru sheeka keenya sheeka hoggaa laalan xiqqaa keeyti isaa guddaadha kan yoomiyyuu itti boona
kennu sheekha keenya Sheekh Jamaal Ali gamara afeerraa takbiirtaa ofiitu sheekha lafaa sossooftuun bakka takka akka ilmaan abbaa tokkotti takka lama sadi hanganni barra isheenii narrabne yaa barra Allahu Akbar Allahu Akbar sheekha keenya Sheekh Jamaal wajjin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنونا مجبابا دا نابدوس تاوز وربكتا دتبيتين جرا ويا لما مهينا وجرا كربتين غتا ديما منا أقول دايسي afaan oromootti akka jira namni yeroo sadii dubbiin beekuu jira yeroo gammadee fi yeroo rifatee fi yeroo dhimmi kasaate yeroo lamaan tana namni waa takka uuma walii dubbatuuf waan walii dhiisuun beekuu jira sinigalee akkiniin jeequ anarra hara tokkoon niin gammadee hara tokkoon dhimma kun dhimma hiyyuma na fakkaata namni har'a hidhame kun akkuma waan nan hidhameen na fakkaata hedduun gammadee yeroo as dhufnullee heydar mana galchineenneetuma dhufne malee sagantaa jiraa jenneen dhufne ammoo nama hedduu haasa'u silaa akka manguddoon teenyeettutti harrii sadii jaanii mata harrii jira gara harrii jira miila harrii jira mataallee naarraa'uu baatu garaanis naarraawee jira miilli kiyyallee naarraawee jira haasonni kiyya irreedduu nama bilchaate manguddoof gala malee ijoollee akka duratti hin fakkaatu waa afuriin dubbachuu fedha dhaamsi afran waa afuriin dhaamuu barbaada afranuu waan nama adda addaa laallata haan dargaggeessan dhaamsi duraa ustaaz Haydar laallata dhaamsi lamadaa dargaggoota kana laallata dhaamsi sadaffaa hawaasa waliigala laallata dhaamsi afuraffaadha mootummaadhaa fi akkasuma manguddoo fi sheekota rifeensi lama ta'e kana laallata warra bilchaate dura osoo naasootti seenne hirnaan waan hin jedhu fedhuun baga Haydar feesan ta'ee Haydar illee waan hin jedhu fedhuun baga hirni kee ta'ee jaa hirnaanis baga Haydar qabaatanii jaani Haydarin illee baga hirna qabaatee jaan wallahi asirra taa'ee gar tokkoon boohaa gar tokkoon hoflaa gammadaa manguddoo qaamni mootummaa dargaggeessi guutumatti warri hirnaa galatoomaan isiniin jaa maaltu nan mul'ate wanni akkana galatoomaa isiniin juuf eddaan saayimni keenya Haydar kun nama ganda isaanii kana biyya isaanii kana jaalatu nama biyyilleen isa jaalattu nama ulamaa jaalatu nama ulamaalleen jaalattu jechuutu natti mul'ate osoo naasoo Haydarirraa baade annama akkumaarree guyyeetti Haydarirra